Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatti bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha dhuma keenyaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf mirga ilma ishee dhaabbattee kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa hojii isaaniidhaan qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee fi ulfina kan isaaniif kenne isaaniifis galanni ni ta'a. Galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii waliin eegallee turuun keenya ni yaadatama. Egaan barumsa keenya kutaa tokkoffaa yeroo darbeedhaan boqonnaa tokkoffaa ture kan eegalle. Boqonnaa kanaan maal baranna jenne qabxiiwwan muraasaa seensaa dubbii qulqulleettii Dubroo Maariyaamii jenne achi jalaatu hiikaa dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii walumaa galatti dubbii jechuun barumsa mana kiristaanaa keenya waan tokko kan barsiisu kan ibsu ta'uusaa Dubroo Maariyaamii immoo maqaa haatiif abbaan ishee isheef kennan jenneerra. Bakka tokkotti immoo dubbii Dubroo Maariyaamii jennee yeroo barannu waa'ee maalii baranna jenne waa'ee kabajaa haadha waaqummaa akkasuma walumaa galatti waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii guutummaatti kan qabatu barumsa kanaan ni barannaa jennee turre kan eegalle. Barumsa kanas barachuun maaliif akka inni barbaachisu kiristaanummaa sirriitti beekuudhaaf waa'ee kabaja haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii beekuudhaaf akkasumas ittiin fayyuudhaaf jenne qabxiiwwan kana barumsa keenya kutaa tokkoffaadhaan kaasnee akka turre ni yaadattu. Har'as immoo gaa isumatti fuudhaan kutaa lammaffaa barumsa kanaa kan ta'u madda barumsa dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii kan jedhuun barumsa keenya itti fufnaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaani walitti qabnee yeroo barumsaa keessumattuu koorsiiwwan mana kiristaanaa keenyaa yeroo ilaallu koorsiiwwan mana kiristaanaa keenyaa yeroo ta'etti akka keessummaa kan dhufan hundee kan hin qabne osoo hin taane durumarraa kaasee raajotaan kan beekaman duuka bu'ootaan kan beekamanii fi abbootii mana kiristaanaa keenyaan barsiifamaa kanneen turanidha. Akkuma kanaa dubbiin haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamis koorsiiwwan mana kiristaanaa kanneen keessaa tokko waan ta'eedhaaf barumsi kun akka tasaa kan dhufe yookiin akka keessummaa yeroo ta'etti kan argame osoo hin taane hundeedhaaf madda kan qabudha. Maddi barumsa kanaa immoo inni guddaan kan jalqabaa kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluutti aanuudhaan immoo kitaabolee dhalatoo mana kiristaanaa keenyaadha. Isaan kun lamaan sirriitti barumsa kanaaf madda guddaa ta'u jechuudha. Kitaaba qulqulluu yeroo jennu kitaabni qulqulluun kutaawwan lama qaba. Kutaan jalqabaa kakuu moofaati, kutaan lammaffaa immoo kakuu haaraati. Kakuu moofaa keessatti haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamii osoo hin dhalatiin dursee raajoonni abboonni keenya waa'ee isheedhaaf hafuura qulqulluudhaan kan isheef barreessan akkasumas fakkeenyaaf kan isheef kenname. Kakuu haaraa irratti immoo xumura kan argate raajiiwwan adda addaan ibsamanii akkasumas duuka bu'oota gooftaa keenyaadhaan kanneen barsiifaman
kitaabni qulqulluun kun bakka tokkotti qabame barumsa kanaaf madda isa guddaa madda kan jalqabaa ta'ee tajaajilaa jechuudha. Kitaaba qulqulluu taanuudhaan immoo abbootiin duuka boota gooftaa keenyaa booda kanneen dhufan waa'ee haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bal'inaan bal'isanii barreessaa turaniiru, barsiisaa turaniiru. Keessumatti iyyuu naannoo bara dhaloota Kiristoosiin booda naannoo 400 irraa kaasnee yommuu ilaallu barri kun baratti shakkitoonni mana kiristaanaa keessaa ijoollee mana kiristaanaa kanneen ta'an mana kiristaanaa irratti barumsa diinummaa yeroo isaan itti gadhiisan wanta tureedhaaf barri kun yeroo kanarraa ka'uudhaanidha. Kitaaboleen baay'een kitaabolee dhalatoo jechuudhaan guyyaarraa kan argannu barreeffamaa kan turan jechuudha. Isaan kana keessaa tokko waa'ee dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidha. Dursaa jalqabuudhaan jechuudha. Shakkitoonni baay'een Dubroo Maariyaamii irratti haadha waaqaa ta'uu ishee, inni kan irraa dhalate gooftaan keenya waaqa ta'uusaa, isheen immoo deessuu waaqaa ta'uu ishee, erga sanaa booda immoo dubra bara baraa kabajni kan isheef ta'uu ishee, dhala namaadhaaf kan ka'atu ta'uu ishee kana barsiisuudhaaf qulqulloonni abboonni keenya kitaabolee baay'ee barreessaniitu nuuf dabarsaniiru jechuudha. Isaan kun hundumtuu akka madda barumsa kanaatti tajaajilu. Fakkeenyaaf yoo ilaalle dubbii Maariyaam irraa yoo eegalle negere Maariyaam jechuudhaan afaan Giiziidhaan mana kiristaanaa keenya keessa kan jiru kitaabni dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamii kan jalqabaati isaan kana keessaa jechuudha. Ittaanii immoo amantaa abbootii yoo ilaalle amantii abbootii keessumattuu barnoota kana gara fuulduraatti boqonnaatummaatti kan arganu ta'a. Yeroo adda addaatti shakkitoota kaaniidhaaf abbootiin kiristaanaa deebii kennuudhaaf kan isaan barreessan jechuudha. Galatoo Dubroo Maariyaamii abbaa Efreemiin kan barreeffame, Duggaa Qulqulluu Yaareed, Inziraa Sibaat, Argaanoon kanneen jennu kun hunduudhaaf warreen hafan barumsaa dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf akka maddaatti kan itti fayyadamnudha jechuudha. Kitaaboleen kun yeroo adda addaa barreeffaman malee gara fuulduraatti waa'ee kabaja Dubroo Maariyaamii ulfina ishee manni kiristaanaa keenya karaan ishee ittiin ibsitu kan jedhu boqonnaa jeeffaa irratti yeroo achi geenyu ni arganna. Kitaaboleen kun yeroo adda addaatti bakka adda addaatti Dubroo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaaf ijoolleen ishee kan barreessan haa ta'an malee kitaaba kana kan barreessisu hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluu immoo yoomis taanaan Waaqayyoodha. Raajota kan dubbachiise duuka boota gooftaa keenyaas akkasuma akka isaan barsiisaniidhaaf jajjabeessaa kan ture kitaaba kan isaan barreessise. Abbootii mana kiristaanaa isaan booda dhufan immoo kitaabolee kana akka isaanii kaniidhaaf icciitii kan isaaniif ibse hafuura qulqulluu waaqa tokkodha jechuudha. Kanaafuu yeroo adda addaatti bakka adda addaatti barreeffaman malee kaayyoon isaanii garuu waa'ee haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii waan ta'eedhaaf isaan kana hundumaa akka madda barumsa kanaatti kan itti fayyadamnudha kan ta'u jechuudha. Waa'ee isaanii maal jedhu kan jedhu gara fuulduraatti barumsuma keenyaan boqonnaa lammaffaarraa kaasnee argachaa kan deemnudha kan ta'u jechuudha. Kanatti aansinee kan ilaallu kutaa xumuraa boqonnaa kanaa kan ta'u mata duree xumuraa isaa jennee kan ilaallu hiikoo maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidha. Maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii yeroo adda addaatti abboonni tamassixoodhaan hafuura qulqulluudhaan jechuudha firii tamassixoo kan ta'e as keessatti maqaa Maariyaam kan jedhu qofa kallattii adda addaadhaan abboonni hiikuudhaan kan isaan nuuf ka'an ni barannaa jechuudha. Kan jalqabaa maqaa haadha keenya Dubroo Maariyaam irraa gaafa kaanu abboonni abbaan ishee fi haati ishee kan isheef kennani maqaan ishee Maariyaam kan jedhudha. Maariyaam jechuun immoo afaan Ibruudha. Maariyaam kan jedhurraatti kan argame yommuu ta'u hiikni isaa haadha hundumaa jechuuti. Dursanii abbaa ishee fi haati ishee osoo isheen haadha hundumaa hin ta'in dursanii garuu haadha kana haala kanaatiin maal taasisaniiru Dubroo Maariyaamii haadha keenyaan haadha hundumaa jechuudhaan maqaa akkasii moggaasaniiruu fi kun kallattiimaan kan Abrahaam kan jedhu wajjirraan kan wal fakkaatudha. Abrahaam jechuun maal jechuudha? Abbaa hundumaa jechuudha. Abbaa hundumaa jechuudha seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 5 yommuu ilaallu
waaqayyo kana booda maqaan kee Abrahaam jedhama jechuudhaan jalqaba Abrahaam jedhamaa kan ture gara kanaatti akka jijjiire kitaabni qulqulluutu dubbata. Kunis immoo kanuma wajjirraan kan fakkaatu kan haadha keenya Dubroo Maariyaamii Maariyaam kan jirraa kan dhufe yommuu ta'u hiikkaan isaa maal jechuudha? Haadha hundumaa jechuudha. Kan biraan immoo egaa akkuma jalqaba dubbanne sana abbootiin mana kiristaanaa ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii yeroo adda addaatti bakka adda addaatti waa'ee isheedhaaf kan dubbatan tamassixoodhaan kan barreessan akkasumas maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii kallattii adda addaadhaan hiikoo adda addaa kan isaanii isheef kennan haadha ittaanu kanaan muraasa isaanii ni ilaalla jechuudha. Kan jalqabaa Maariyaam kan jedhu bakka lamatti kutaniiru. Bakka lamatti kutuudhaan abboonni keenya maal jedhanii Maariif Yaam jechuudhaan isa kanaaf hiikkaa kennaniiru. Maal jedhanii Maar kan jedhu nyaata mi'aawaa kan lafarraa damma jechuudha. Yaamiin immoo nyaata qulqulloonni samiirratti sooratan. Kanaaf haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaan haala kanaatiin yeroo ibsan maal jechuudha? Ati nyaata kana lamaan irrayyuu ni caaltaa jechuudhaan Maariyaam jedhaniitu waggaasaniiru sirrii madhas. Nyaata kana lamaan irrayyuu ni caaltaa. Maaliif? Ishee irraadha nyaata jireenyaa kan ta'e dhugaatii jireenyaa kan ta'e Kiristoos foonsaaf dhiigasaa addunyaadhaaf kan laate qulqulleettii Dubroo Maariyaamiirraatu kan fudhatamedha. Bakka biraatti kan dhufe miti. Foon Kiristoos jechuun foon Dubroo Maariyaamiidha. Dhiigni Kiristoos Dubroo Maariyaamiirraa kan inni fudhatedha. Kanaaf Dubroo Maariyaamii sirrima kanarra ni caaltachuudhaan haala kanaatiin nyaata mi'aawaa lafarraaf samiirrattis immoo akkasuma nyaata qulqulloonni sooratan Maariif Yaam jechuudhaan haala kanaatiin qulqulloonni abboonni keenya hiikaniiru. Tokkos immoo qubeewwan arfan afaan Gi'iiziidhaan Maariyaam gaafa jennu qubeewwan afur qaba. Maan jira, riin jira, yaa fi miidha. Isaan kun arfan tokko tokkoon abboonni kanas hiikaniiru. Maa jechuun bultoo waaqayyoo, ri gugee ishee garraamii, yaa immoo uumamni hundumtuu gara kee ilaalu. Immoo maal jedhanii galanniif kabajni kan isheef ta'u jechuudhaan haala kanaadhaan tamassixoodhaan qulqulloonni abboonni keenya hafuura qulqulluudhaan maqaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii haala kanaan qabxii qubeewwan arfan jiran kana haala kanaatiinis hiikanii ni argannaa jechuudha. Kan lammaffaan immoo Maariyaam jechuun kallattiimaan kennaadhaaf qabeenyaa jechuudhaanis abboonni keenya hiikaniiru. Barumsaa kitaabaa dubbii Dubroo Maariyaamii gaafa laallu Negere Maariyaam kan jedhu achirratti kun haala kanaadhaan hiikamee ni argannaa jechuudha. Kennaadhaaf qabeenyaa yommuu jennu jalqabaa gara fuulduraatti kan barannudha. Abbaan ishee Yaaqemii fi haati ishee Haannaan dhalan qaban turanii kana booda kadhannaa isaaniidhaan waaqayyo isaan yaadatee dhala kana akka kennaatti Dubroo Maariyaamii isaaniif kenneera. Kan jalqabaan haala kanarraa ka'uudhaaf abbaa isheedhaaf haadha isheedhaaf maal ta'uu dandeesse? Kennaadhaaf qabeenyaa ta'uu dandeesseetti jechuudha. Booda garuu kennaadhaaf qabeenyaa ta'uudhaan abbaa ishee haadha ishee qofaaf kan kennamte osoo hin taane addunyaa guutummaa gaafa jennu ijoollee Addaamiif ijoollee Hewaan hundumaadhaaf maal taate kennamteetti kennaadhaaf qabeenyaa ta'uudhaan kennamteetti. Kun akkamittidha jennee yommuu ilaallu Addaamiif yommuu ilaallu Addaam jechuun nama jalqabaati. Waaqayyo kennaa mucummaa isaaf kennuudhaan gannata keessa tola jiraachiseera. Tola Addaam osoo waa tokkoon kaffaliin osoo waa tokkoon taasisin kennaa mucummaa waaqayyo argachuudhaan jiraachaa tureera. Isa booda garuu kennaan isaa kun cubbuu raawwateedhaaf irraa fudhatameera. Kennaan isaa irraa fudhatame erga irraa fudhatame Addaam diiyaabiloosiif bitamaa tureera. Mukaan diiyaabiloosiin amma kadhachuutti ga'eera. Maali gidiraa kana irraa ta'u hir'isi jechuudhaan dubbii fayyinaa keessatti barumsi kun sirriitti bal'inaan kennama. Amma kanaatti diiyaabiloosiin amma kadhachuutti jechuudha. Gidiraan baay'eetti cimeera waan ta'eedhaaf amma kanaatti kadhachuudhaaf ga'eera. Kana booda waaqayyo waadaa isaaf galeedhaan ni dhufe. Kennaan isaa kun isaaf deebi'eera. Kennaan isaa kun kan isaaf deebi'ee fi akkasumas immoo qabeenyi hafuura qulqulluu gatii isaa kan taasifame karaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii waan ta'eedhaaf haadha keenya Dubroo Maariyaamii irraa kan fudhatame fooniif
waaqayyo foon sana keessa buluudhaan diiyaabiloosiin kan isaaf mo'e waan ta'eef Dubroo Maariyaamii kennaadhaaf qabeenyaa Addaam jedhamtee Addaamiif ni hiikamte jechuudha kanaatiin. Kanaafidha abbaan keenya qulqullichi Hiriyaaqos maal jedha sirna qulqulleessaa qiddaasee Dubroo Maariyaamii yommuu dhaggeeffannu Addaam yeroo gannataa ari'ametti abdiin isaa sidha jechuudhaan sirriimatti dubbateera. Kun gara fuulduraatti barumsa keenyaan kan argannu yoo ta'e iyyuu dhuguma Addaam yeroo achi keessaatii ari'amutti abdiin isaa Dubroo Maariyaamiidha. Maaliif ishee eeggachaa ture jechuudha. Dhala keerraan dhaladhees dhufee si fayyisa kan jedhu sun waadaan sun isaaf galame waan ta'eedhaaf isheen kun kam taati kan jedhu diiyaabiloos boofa keessa dhokatee dhufee Addaamiin balleesse Addaamiin gannata keessaa baase akkasumas immoo waaqummaan foon inni keessa bulee dhufee ittiin darbu sun abdii Addaam turte jechuudha. Isheen immoodha Dubroo Maariyaamiidha. Kana booda immoo dhaloota hundumaafidha. Dhaloota hundumaadhaaf Dubroo Maariyaamii kennaadha. Dubroo Maariyaamii qabeenyaadha. Dhaloota hundumaa gaafa jennu jalqaba kanneen turan ijoollee Addaamiif. Boodas immoo gannata keessaatu Si'ool keessaa gara gannataatti erga isaan deebi'anii warreen biyya lafaatti dhalannaa gooftaa keenyaan booda jechuudha. Warreen biyya lafaarra jiran hundumaa ijoollee Addaam hundumaadhaaf Dubroo Maariyaamii maalidha? Kennaadha. Dubroo Maariyaamii qabeenyaadha. Kunis immoo barumsa keenyaan gara fuulduraattidha kan barannu amma seensa waan ta'eedhaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27 yommuu ilaallu kallattii maalaan ilmi ishee gooftaan keenyaa fayyisaan keenyaa Iyyasuus Kiristoos fannoo irratti yeroo ture jechuudha. Gadi gaafa laalu eenyuun arge namoonni baay'een isa wajjirraan kanneen nyaatarraa barbaachaa turan bareedina isaa warreen ilaalaa turan raajii isaa arganii isa hordofaa kanneen turan baay'ee turanii garuu guyyaa fannoo isaa qulqulluu Yohaannisiif deessee kan isa guddiste waggaa 33 guutuudhaaf adda kan isarraan bahin Dubroo Maariyaamii ilma ishee wajjiraan fannoon irratti yeroo jiru fannoo jala dhaabbattee turte yeroo kanadha haadha isaatiin kunoo mucaa kee jechuudhaan isheef kenne Yohaannisiin immoo maal jedhee Yohaannis ilaa haadha kee jechuudhaan haadha taasisuudhaan kennaadhaaf qabeenyaa taasisee karaa Yohaannis eenyuuf kenne addunyaa guutummaa badhaaseera jechuudha. Kanaaf Dubroo Maariyaamiin kabaja kennaa addunyaa kanaaf kennamu isheetiin haala kanaadhaan kan ishee geessise deessuu Waaqayyoo haadha Waaqayyoo ta'uu isheedhaan gooftaan keenya dubbii fayyinaa yeroo nuuf raawwatetti haadha keenya Dubroo Maariyaamii yeroo har'aa nuuf kenneera jechuudha. Kanaaf kennaa keenya isa dhugaa dubbachuudhaaf isheen haadha Waaqayyoodha. Gooftaan keenya garuu wanta nu jaallatuudhaaf maal taasise cubbamoota hundumaadhaaf akka isheen haadha taatu nuuf kenne jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa cubbuu akkamii keessa jiraanne illee wanta baay'ee uumaa keenya irraa fagaanne illee garuu Dubroo Maariyaamii gooftaan keenya wanta nuuf kenneedhaaf kennaa keenya qabeenyaa keenya haadha keenya jennee akka waamnuudhaaf karaa kana wanta nu ga'eedhaaf jechuudha. Kan biraan immoo abboonni keenya maal jedhaniiru Maariyaam jechuun mootummaa Waaqayyoodhaaf kan nama qopheessitu jedhanii siikaniiru. Isa kan baay'ee kan nama gammachiisu kun callisee bitu kan barreeffame ta'u ijoollee Waaqayyoo. Calliseetuma namni waraqata qabachuudhaan kan taa'ee barreessoo hin taane kun tamassitoo keessa darbuudhaan abboonni haala kanaadhaan taa'anii kan hojjetanidha malee akkamatti kan dhufe miti. Seera Waaqayyoo kan diige kennaan Waaqayyoo kan irraa fudhatame Addaam gara teessoo isaa isa jalqabaatti deebi'uu isaadhaaf sababa kan taate deessuu Waaqaadha. Jalqabuma akka kaasne jechuudha. Sababni fayyina Addaam Dubroo Maariyaamiidha. Sababa gaafa jennu karaa ishee jechuudha. Sababni du'a Addaameedha. Addaam kan du'e sababni Addaam kan inni bade karaa dubartii waan ta'eedhaaf akkuma kanaas immoo Addaam lammaffaa kan jedhame Kiristoos kan inni dhufee ittiin Addaam fayyise sababni fayyina keenya Dubroo Maariyaamiidha. Har'as immoo araarsummaa isheetti namni namaniin mootummaa Waaqayyoo galuu waan hin dandeenyeef abboonni haala kanaadhaan hiikaa kennaniiru. Araarsummaa Dubroo Maariyaamitti namni namanne jechuun karaa biraa deemee Kiristoos irratti waan hin taane dubbachaa kan jirudha. Kiristoosin namni fudhanne immoo mootummaa Waaqayyoo galuu hin danda'u. Kun akkamittidha kan jedhuuf barumsoota keenya gara fuulduraatti yoo fedha Waaqayyoo ta'e kan barudha kan ta'u. Kanaafidha abbaan keenya abbaan Tsigee Dingil maal jedhaniiru maal isaan irratti yaa Maariyaam araarsummaa fi gargaarsa keetiin alatti kadhannaan gara samiitti ol ba'u hin jiru jechuudhaan tamassitoodhaan haala kanaadhaan abbaan kun Dubroo Maariyaamii haadha keenyaaf faarfataniiru jechuudha.
Kan taanu dubroo maariyaamii abboonni keenya yeroo kan maal jedhaniiru dubroo maariyaam jechuun gonka fooniif lubbuudhaan qulqulluu kan taate jechuudha. Dubroo maariyaam egaa hir'inni kan ittiin jirre xuraa'inni kan itti sheerran jirre biqiltuuwwan qoraattiiwwan baay'ee keessatti kanneen kan guddatte biqiltuu qulqulleettiidhaaf biqiltuu bareedduudha dubroo maariyaamiin. Gonga jechuun hir'inni yookiin xuraa'inni kan ittiin jirredha. Dubbiidhaan, hojiidhaan, yaadaan, cubbuuwwan hojjetaman hundumaarra dubroon haati keenya qulqulleettiidha. Isheen kun hundumtuu kan isheedhaaf dubbataman miti. Waaqayyoo amalummaa isaadhaan gonka raawwatee qulqulluu waan ta'eedhaaf deemsa isaa nama fayyisuudhaa fi nama ta'uusaa keessattis ogummaa waaqummaa isaadhaan akkuma sodurbummaa ishee jijjiiriin isheerraa dhalate cubbuudhaaf abaarsi hewaan kan isheen tuqiniidhaaf akkasumas raawwattee qulqulleettee akka isheen taate akka isheen taatuudhaaf cubbuun addaam kan isheetti hin buune cubbuun hewaan daddarbuudhaan kan dhufe kan isheen arganne ta'u waaqayyoo haala kanaatiin taasise dubroo maariyaamii kanaaf abboonni keenya gonka fooniif lubbuudhaan qulqulleetti jechuudhaan hiikaa kana kennaniiru. Qulqullummaa ishee kanneen mormanii jiru nuti yeroo baay'ee kan barannu waa'ee namoota warreen mormanii miti. Isaan morman akka barbaadanitti mormuu danda'u diyaabiloos yoomuu taanaan mana kiristaanaarraas hin dhaabatu waan ta'eedhaaf kun yoomuu jira. Nuti garuu waa'ee haadha keenyaa tamassitoodhaan labbee keenya banneetu isheerraa eebba argachuudhaaf kadhannaa isheerraatu qooddachuudhaaf jechuudha. Waa'ee haadha keenyaa bal'inaan ni barannaachuudha. Isaan kun gaaffiiwwan kaan gara xumuraatti boqonnaa xumuraadhaan itti deebinaa. Kan biraa sabboonni keenya maariyaam jechuun hundumaan ol kan taate jechuudha. Hundumaan ol kan jedhu uumamtoota 22 olitti kan jirtu jechuudha dubroo maariyaamii. Uumama 22dha kan uumame. Isaan kana hundumaa olitti maal taatetti ni jirti. Waaqayyoon garuu gadidha. Sababni isaa maaliifidha? Ergamoonni qulqullootadha. Waa'ee kanaa gara fuulduraatti waa'ee kabaja dubroo maariyaamii ni kaasna. Qulqulloonni ergamoonni kun waaqayyo dura yeroo dhaabbatan koochoo isaaniidhaan fuula isaanii ibidda waaqummaa sanarraatu bahu ni dhoksu. Dubroon maariyaamii garuu ibidda waaqummaa kana maal taasisetti garaa isheetti baatteetti. Isaayyaas boqonnaa 6:2 irratti dhuguma isaan kun qulqulloonni kiruubeeliif suraafil keessumattuu luboonni fuula waaqayyo dhaabbatan sun fuula isaanii akka isaan dhoskan barreeffameera. Dubroon maariyaamii garuu ibidda kana gadamisatti baachuudhaan mucaa koo jettee waaqayyoon kan guddistedha. Foon ishee raafate jechuudha. Kanaaf qulqullichi yaada maal jedha? Kennaan kan guutamte yaa dubroo. Iji isaanii baay'ee kan ta'e kiruubeelii fi koochoon isaanii baay'ee kan ta'e suraafel caalaa simboo jaallatamaa qabda. Isaan ibidda waaqummaa ilma keerraa ba'urraa ooluudhaaf fuula isaanii koochoo isaaniitiin golboobu. Ati garuu ibidda gadameessa keetti baatte ibiddichis immoo si hin gubne jechuudhaan haala kanaatiin baay'ee fagaatanii afuura qulqulluudhaan haadha keenya dubroo maariyaamiidhaaf abbaan qulqulluu kun faarfataniiru. Qulqulluun Efreemis immoo jecha ergamichaa sababa taasifachuudhaan maal jedheera? Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuudhaan kan Elsaabeesiidhaaf qulqulluun Gabreelii dubroo maariyaam dubbaterraa ka'uudhaan kabaja qulqullootaarra kabaja maariyaamtu caala jecha abbaa simachuudhaaf qophooftee argamteetti hoo jechuudhaan sanyii namaa ol ta'uu ishee haala kanaatiin barsiisaniiru. Kanaafuu qulqulleettiin dubroo maariyaamii uumama keessaatu kan ishee caalu tokkoyyuu kan hin jirre uumaadhaan garuu gadi kan taatedha. Kabajni maariyaam kabaja qulqulloota hundumaarra ni caalaa jechuudhaan qulqullichi Efreem akkuma dubbate jechuudha. Isheen kiruubeeliin suraafelis ni caalti qaama sadan keessaa isa tokkodhaaf mana bultii taateetti hoo jechuudhaan wuddaasee maariyaamitti akkuma argannu jechuudha. Kan xumuraa maqaa haadha keenya dubroo maariyaamii maariyaam jechuun tokkos namaaf waaqayyo gidduu kan jirtu jechuudha. Yesuus Kiristoos waaqummaa foon waliin akkasumas immoo foon waaqummaa waliin walsisuudhaan kan irraa argame isheerraa waan ta'eedhaaf namaa waaqayyo gidduu jirti. Maaliif waaqayyo qaama hin qabu, qaama mul'atu, qaama foonummaa hin qabu, qaama mul'annedha. Dhalli namaa immoo qaama mul'atu qaba. Yesuus Kiristoos garuu waaqummaadhaaf foonummaadhaan tawaahidoodhaan barumsa keenyaa dubbii amantaan akkuma baranne jechuudha. Tawaahidoodhaan nama kan ta'e gonka nama gonka waaqa kan ta'e waan ta'eedhaaf gidduu kana lamaanidha. Kanarraa ka'uudhaan dubroo maariyaamirraa kana waanta fudhateedhaaf dubroo maariyaamii namaaf waaqayyo gidduu kan jirtu Yesuus Kiristoosiif ilma isheedhaaf nu gidduu haala kanaatiin qulqulloonni abboonni keenya namaaf waaqayyo gidduu jechuudhaan kaaniiru. Kan biraanis immoo kadhannaa isheedhaan namoota gara waaqayyootti dhiifamni waaqayyoos immoo gara namootaatti akka dhufuudhaaf araarsummaa isheedhaan waan taasisuudhaaf namaaf waaqayyo gidduu jedhaniitu abboonni keenya haala kanaadhaan ibsaniiru jechuudha.
Egaan boqonnaan tokkoffaan seensa waan ta'eedhaaf amma kanaatti kan ilaalledha. Kutaattaanuun boqonnaa lammaffaa barumsa kanaaf jalqaba kan ta'u qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u. Kanarraa asuma irratti waa ga'u abbaa sagalichaa kana kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbii jaalalli kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiin wajjirraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.